Faayuun abdiidhaan ati jazbaa ati horii ati waan beektu jettee maaliif arrabsite? Abdiin nama arrabsamuu qabu yookiin yaayyaa hobbee jechuudha. Atuuyyuu hojii, atuuyyuu horii, atuu hajjiin geettu, hajjiin kabajaa qaba. Ati kabajaan qabdu, ati waan takka beektu jettee faayuun maaliif abdii arrabsite? Wanni isiin abdii arrabsitu maali? Dhimmi isiin abdirraa qabdu maali? Ilaalchi isiin abdii qabdu maali? Abdiin maal isiif ta'aa ture? Maal caaltuuf ta'aa ture? Maal hajjiif ta'aa ture? Hadda waan fedhellee ta'u abdii fi hajjiin hooma fedhantu wal godhaniyyuu walitti deebi'an nama rakkoo itti waliin arge jechuudha. Garuu immoo faayuu maaltu isii galche? Hamma abbaan manaa kabaja qabu isirraa hubbadha. Hamma abbaa manaa dubartiin jaalattu utuu hamtuu isirratti yaadu isiin immoo abbaa manaa kiyya maaliif maqaa addeessaa? Maaliif viidiyoon taane mistira isaa baasaa? Eenyu gurfatuu qabdi? Dubbii kana keessatti qalbeeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatii Muunaa Diinamiif rakkam jirtu? Naga keessan illee naga jira. Alhamdulillah galatti rabbii viidiyoon har'a qabadhee isin dhufe akkuma beekamu waa'ee dhimma faayuun sirriitti abdii arrabsite jechuudha. Kaleessa waa hedduu keessa wajjin taree har'a faayuun abdii arrabsite. Asuma viidiyoo kana laayik gochuun sheer gochuun najajjabeessaa amma ammaatti najajjabeessa keessan hedduu tagalaaf galatuuma galata guddaa na biraa qabdu ammas taanani faayuun maaliif abdii arrabsite? Sababni isin abdii arrabsituuf abdiidhaan ati jazbaa ati waan takka beektu ati hajjiin geettu horii ati jettee abdii arrabsuu jechuun mataa ofii arrabsee jechuudha. Abdii fi namni biraatu garaagarummaa qaba isiidhaaf. Abdiin maal isaa wajji akka ta'e, caaltuu wajji maal akka ta'e, hajji wajji maal akka ta'e hubadha. Isiin abbaa manaa kiyya hiciitii baasee nuti rabbi jira nuti raaguu baate garuu abdii arrabsuun isii sun namoonni faayuun hin tolchite jettan koomantii kaayaa jechuudha. Faayuun gocha kana jabaa gooti arrabsuuf hajji jettee arrabsuuf. Hajjii fi abdiin hamma fedhan illee ta'an wallah abbaan fedhee addaan baasuu hin danda'u. Soba abdiin hajjiin jaalata. Rakkoon isa muudattuu fedhu. Otoo rakkoon isa muudattuu ka barbaadu ta'e gaafaati sabboontuu hiisiftu mallaqa ofii gabbaasee mana hidhaatiin baasu. Garuu immoo faayuun an dhugaa rabbii jabduu isisee irraa bahee jechuudha. Dhugumatti namni beekan tokko eenyu gorfata? Abbaa manaa ofii gorfata. Viidiyoo kaase otoo hin jenne viidiyoo namni meeqa laale kaasirra hajjii gorfatuu qabdi. Hajjii lafa jala gorfatuu qabdi. Dubartiin jabduun abbaa manaa jabaa ofii dubartiitu qabata. Abbaa manaa ofii jazbaa waan beeyne gowwaa waan fedhe soo ta'e dubartiin bar gowwaa san gara qaruutti kan jijjiirtu dubartiidha. Rakkataan yoo hiyyeessatti yoo dabalamte wajjin ifaajjee ka dureessa gootu dubartiidha. Inni maal gooti? Jabina kenneetiif humna taatiif fuuldura dhaabbatti, bira dhaabbatti, cinaa isaa dhaabbatti, waan qabdurraa gargaarti. Faayuun balleessaan isii qabdu hajji abdii arrabsuudha. Abdii arrabsuu jechuun uf arrabsuudha. Mana ofii jechuudha. Mana ofii keessa turte. Abdiin wallaahi lasiim namni akka abdii miskiin hin jiru. Namni akka abdii hin jira jedhee yaadu. Maaliif isaan kana qabatee hammatee deemee jechuun wallaahi baay'ee ulfaata jechuudha. Garuu isin immoo akkuma abbaa manaa ofii saniin jettu abdiillee hin jette. Afaan kun baraggamas barate haasoftaa. Akkuma har'as si barate gadis baatu. Abdiidhaan akkas jechuun isin wallaahi hin rifadhe yeroo isin akkas jettuun jechuudha. Akkamitti ati ilma dhiiratiin sanuu akkamitti akkasittiin? Maaltu isinitti dhagama oduu isin taate? Garuu immoo waa abdii baay'ee isa dinqisiifadha. Maaliif isa dinqisiifadhe? Faayuu akkasitti arrabsitu san niitii namaatii kanaaf kabaja sii godha. Ammallee rabbisee haa kabaju. Ammallee rabbisee haa kabaju. Namni nama kabaju yoomiyyuu kabajamaadha. Namni nama xiqqeessu yoomiyyuu xiqqaataadha. Hiciitii isiitu argaa bahe jechuun waan hajjiin halkan irratti hojjetaa bulu. Isiitumaa bula. Viidiyoo irratti isiituma. Viidiyoo duuba isiituma. Hiciitii isiitu uf argaa baafte. Hammam hajjiin akka abdiin akka isii hajjiin akka isii miidhaa jiru uf argaa baafte jechuudha. Kun sirrii miti. Kana amma erga abbaa manaa isii jaalatte faayuu fakkeenyaaf hajjiin jaalatte sirriidha. Namni abbaa manaa ofii waan badaa irraa eeguun fedhu
homa gaarii irraa ergate wajjirraa bareede. Garuu isii akkamitti hajjinan abdiin akkasitti arrabsiti. Akkamitti abdii arrabsiti. Ati isaa hungeettu inumaayyuu. Maal jechuudha? Ollaa jechuun ollaadha. Namni kun immoo nama isii gargaaree gara miidiyaa dhuftee miidiyaa irratti isii jabeessee achumaan immoo waa hedduu isii ta'aa isii yaani waa hedduu isiif ta'e jechuudha. Isii maafuu caaltuu qofa osoo hin taane. Garuu faayoo bakka sanittis itti dhagamus garuu abdiidhaan akkas jechuun qabdu. Itti dhagame ati mistira isaa baasa otoo hin taane lafa jala hajji ati nama miidiyaa qabu hiciitii kee eeggadhu. Hajji ati nama yaada qabu nama guddaadha kalaasingaa yeroo namni piraankii irratti dalagu haasaa kee eeggadhu akkaataa taasoftu shakkii kee keessatti uume. Abdiin immoo namni piraankii inni irraa dalagu abadan ittiin beeku jechuudha. Abadan ittiin beeka. Ani bakka itti xubbeeffatullee hin beeku kaameraa isa irrumaan beekan. Isiin amma faayoon amma balleessan isii abbaa manaa isii kana gorfatuudha malee abdii gabbaate ati akkana ati akkas jechuun dhugaa namoota hedduutu itti rifate koomantii isaa wantaa jalatti dubbata jechuudha. Garuu abdii galatoofatan viidiyoon san ka hojjate isiidha. Garuu abdii galatoofatan faayoon jecha jette san hin balleessite dhibbumaan dhibbatti. Abadan abdiin hanga fedhe yoo firaankii irratti hojjate isaan nama duraa wajji ture ati nama kaleessa dhufu. Hajji hin beekta ammaa sigatee nama deemuuf beeku. Abdii arrabsuu otoo hin taane fakkeenyaaf manuti abbaan manaa keenya yoo badaa kan ta'u ta'e hiriyyaan kee yoo badaa kan ta'u ta'e obboleettiin kee obboleessi kee yoo badaa kan badii taree saniif namarratti nama waloluu otoo hin taane gorfachuu qabda obboleessa yookiin obboleettii yookiin abbaa manaa kee yookiin hiriyyaa kee. Badii taree irratti hin dubbatiin badii taree viidiyoo kaasee jedhee wanni afaan kanaa gadi ba'e waliin deebi'u. Wanni afaanii gadi ba'e abadan waliin deebi'u. Viidiyoon kun immoo yookiin muramee yookiin immoo daawulood godhamee bakka biraa taa'utu hajji abdiin kakaasullee ta'e kana hubachuu qabdi. Viidiyoon kun yoo abdiin fakkeenya viidiyoo san kaase namoonni daawulood godhatanii jiran hin jira boru fe'an jechuudha. Miti ka darbeef otoo hin taane ka dhufuudhaaf. Abbaa manaa isii kana gaqqabdee gorfatu qabdi. Maal hajjiin akka nuyi kaleessa dhufe akka faayuu kaleessa dhufe miidiyaatti nama akka sadaffaa arfaffaa seenuu yookiin ta'uu danda'a. Nama miidiyaa irra tutture maaliif dubbiin isaan galle? Maaliif yeroo hunda namni haasaa isaa harkaa baasa? Qaruuta akkamitti ta'uu danda'a? Kana gorfachuu qabdi malee abdii arrabsuu hin qabdu. Hajji lakkee ila bar dubartiin yeroo namatti dubbattu harka facaasu odoo hin taane arraba bataa odoo hin taane gatteessiftee abbaa manaa isii nyaachiftee obaaftee haasaa lash gootee irraa baatti. Mush akkanumatti tirtiranii uffatanii dibatanii maal jedhanii abbaa manaa ofii fuuldura taa'u odoo hin taane siyaasaan mallee hedduu jechuudha dubartiin mala dhabdu. Kana malee akkanumatti hobobsanii akkanumatti tirtiranii kaalal fakkeenyaaf abdiin kabajaa isii godhe dhugaa kabaja guddaa isii kenne. Baay'ee aare miira keessa gale abdiin hin aara. Namni bari yeroo hunda nama hin toone yeroo tuqame hin aara. Yeroo waa tuqan hin aara jechuudha. Kanaaf wallaahi waan baay'ee tokko bakka ani wallaahi lezi hamma fedhalee ta'u dhiiran akkasichuun ni ulfaata. Abbaan manaa ofiitiin akkasichuun ni ulfaata garuu si jettee jirti. Atuyyuu akkana waamtii immoo inni ammallee caaltuuf dhukkubsataa jira. Inni ammallee waan achi kadhatanii baasii ofii baasanii mallaqa ofii gannaqanii baasanii caaltuu asitti fide biyya mana fide caaltuu erga fidanii namichi kun immoo hin fudhanne yeroo muraasaaf rabbiin ilma garaa isii kaa'e. Erga ilma garaa isii kaa'e manaa ariinan deebisuu dadhabe. Maaliif ree dubartiin takkittiin dubartiin lama mana tokko keessa taa'uu hin dandeettu abadan jechuudha. Amma dhimma caaltuu hin beekneef ta'a.
waan fedhis ta'u dubartiin takkittiin mana tokko keessa galuun ulfaata. Akkanumatti hubadha. Inni immoo mana isaa keessa mana isii keessatti mana tokko keessatti dubartii lama sanuu mana itti dhagahamu hin fukkataa jechuudha. Wallahi namarraa fukkataa. Wanti raagichaa baasuun hajjii akkuma ta'etti ta'ee garuu mootuyyuu jechuudha. Inni gunguraan innuu bar nama akkamii jedha. Hajjiinuu bara nama akkamii. Na ajaa'ibe wallahi dhasiim na ajaa'ibe. Booda moo ijoolleen kun lama walitti fiduu dhufuuf deemti akka amma faayoon hojjette sanitti yookaan taatu ta'e ijoolleen kun lama booda walitti dhufuuf deemti. Maaliif iddoo tokko keessa galan saalooniin isaanii iddoon itti xiqqoo hin jiraa miti amma asii gabaatee gisee wantaa jira. Saalooniin akkasii jira. Namni walitti bu'uu jira. Dubbiin immoo tuyyuu babal'achaa jirti. Dhugaa abdiin immoo gaafa isaan biraa bahe yookaan immoo isaan mana kiraa achiisuu jiran dubbiin rakkoodha. Rakkoon maal hajjiin nama hin qabu abdii kana malee jechuudha. Faayoon immoo fiddee balaa irratti balaa dhalte. Innuun dubbanne abbaan dhimma hajjiin maa gabbee viidiyoon dubbatee gara ofii keessatti aaree xaalise maaliif waan hojii isaati yookiin immoo waan san dalaguu danda'a. Yookiin immoo abdii gaafachuu danda'a. Isii maaltu dhimma kana keessa si galcha? Ergas immoo seerumaanuyyuu abdii maaliif waan akkasii dalagdee wanni akkasii miti. Arraba malee arrabsuu dhiifte jechuudha. Wanni ati goote sun sirrii miti. Wallaahi ani baay'ee tokko natti dhagamee kaasuun sitti tolaa viidiyoo san. Yookaan immoo nama kana gorsi waan kanarraa haa fagaatu jechuu qabdi malee oluma kaatee ibidda qabsiiftee jechuudha. Otoo fakkeenyaaf abdiin hajjiidha. Abdiin kafaa'uudhaaf ta'e hajjiin viidiyoo kanneen argan jal'isa namni walitti bu'a. Balaan dubartiin qabsiiftu immoo hin dhaabatu. Rabbiin jidduu jaraa haa eegu. Rabbiin jidduu jaraa nagaa haa buusu. Ani sodaadha dhugumatti waan dubartii tana keessattuu namoonni arraba kana dheeratan bataadha. Dubartiin abbaa manaa isaatiitti arraba ol fudhate taanaan dubartii qabsiiftu miti. Akkuma hajjii ol fudhatte abdittis ol fudhatte faayo. Dhugaa baay'ee jaalladha duraan sababa isin caaltu kabajjee caaltu bira dhaabatteef isinillee bakka hamma humna isiitti tattaafattuuf hojii isiitiif bakka baay'ee namatti tolti. Garuu haalli isin ammatti ni dogongora. Ilmi namaa ni dogongora. Sirriidha isii abbaa manaa isiitii icciitiin argaa bahullee garuu immoo isa san gorfatoo qabda. Nuti barumsa nuu ta'a. Hammam dhiiratti sagalee ol kaafna. Hammam sagalee dhiira keenya abbaa manaa keenya qabachuuf yaala kan jedhu taate. Dhugumatti namni jechuun dubartii jechuun dubartii yeroo abbaan manaa isii lola jalaa jaallattu dubartii jedhamtee bakka. Dubartii yeroo abbaan manaa isii fakkeenyaaf hammaa injiraa miti akkanumatti tirtirtu. Yoo inni xiqqoomatti dubbate bakka ibidda qabsiiftu. Dubartiin akkasii qilaas. Bakka yaanii jireenyi isaanii sun booriyaa deema. Attatuma oolee bulu maaliif bakka akka isii yoo inni itti dubbatu yoo xiqqishullee itti dubbatu balaa buufti. Yoo inni maa akkas buute jedhuun balaa buufti. Dubartiin akkana sirrii miti. Amma mee caaltu laala amma isiin obsa qabdu. Amma isiin obsa qabdu. Caaltu dhugumatti obsa guddaa qabdi garuu immoo hamilee isiitu tuqame. Hamileen isii tuqamu baay'ee tokko natti dhagame. Sababni illee ilmoo qabattee kophaa isii guddisuuf deemtu kun baay'ee ulfaata. Ilmi yeroo ammaa biyya keenya keessatti namni wallaahi lasiin baay'ee ulfaataa jira. Jireenyi biyya keenya qaalee namni sammuudha cinqamee booda maraataa ta'utu jira jechuudha. Kuni maalin rakkoo cinqaatirraa kaka'e jechuudha. Cinqarraa kaka'etu kana fida. Garuu isiin har'a dubartiin takkitti ilmoo lama guddisuun ni ulfaata. Otoo akka yaada kiyyaa ilma kana biyyuma kana keessa ta'anii guddifatan akka ani yaadutti. Tokkoffaa bittaanaaf pampartii biyyaa fi asii garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf manuma teettee caaltuun viidiyoo dalagattee ilma guddisuu ni dandeetti. Inni yoo ala dalage isii yoo manatti fitoo isii dalagde yeroo galayyoo wajjin dalaga. Fakkeenyaaf faayoon
بيزن هوجي لما قبل يوتيوب في هوجي mana nama dalaydi kiraa manaaf danda'a ji'a tokko ni danda'a ji'a tokko yookaan immoo kilaasii takkitti adda kireeffattee jiraachuu dandeetti. Maali ijoolleen akkasumatti jiraachaa jirtu ijoolleen kaayiroo keessa jirtu akkasumatti jiraachaa jirtu ijoolleen yaman keessa jirtu akkasumatti jiraachaa jirtu. Kuni namni yoo walii galee dursa amala qabaachuu walii galuun baay'ee barbaachisa obboleen kiyya. Kanaaf viidiyoo kiyya isinirratti dhiyeessee jira. Viidiyoo kana share gochuu, like gochuu, subscribe gochuu bira dhaabbadhaa. Waan amma na gargaartanii fi jajjabeessitaniif hedduu kanaaf galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.